Akkam jirtu hordoftoota tiyyaatiif har'allee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Har'a viidiyoo kanarratti qaccee rifeensaa muruun faayidaan inni nuuf kennu ilaalla. Kunuunsa rifeensa keenyaa fi jennee qabaatiiwwan shaampoowwanii fi koondishinaroota fi wantoota garaagaraa mana keenya keessatti qopheessuudhaan yeroo hunda akka itti fayyadamnu sanitti qaccee rifeensa keenyaas yeroo tokko murachuun barbaachisaadha. Kanas gochuuf dirqama mana mataa deemuu nu barbaachisu jechuudha. Ofii keenya mana keenyatti murachuu dandeenya yookiin immoo quxuxxiree fufurdaadha jechuudhaan akkasitti qarqara isaa muruun caccee isaa muruu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas filaa ibiddaatiin erga filanneen booda rifeensi keenya wal qixxaatee waan jedhuuf dheeratee waan jedhuuf akkasitti nu salphataa ciruuf akkasitti illee baay'een keenya rifeensa muruu hin barbaannu hin jaalannus rifeensa achumaan gabaabbatee waan hafu nutti fakkaata garuu akkasii miti. Siriyyuu rifeensa murachuun akka haaraatti akka biqiluu fi akka yabbatu wantoota godhan keessaa tokkodha jechuudha. Rifeensa keenya qaccee isaa 2 yookaan 3 keessatti al takka murachuun barbaachisaa akka ta'e ogeeyyoonni rifeensaallee ni himani. Faayidaalee qaccee rifeensaa murachuu nuuf kennan keessaa mee haa ilaallu amma muraasa jechuudha. Tokkoffaa guddina rifeensaa ni saffisiisa. Qaccee rifeensaa murachuun akkuma biqiltuu gubbarraa muramtee jettutti yeroo yoo argitan biqiltuu gubbarraa muramu yoo rakkarakamamu jechuudha. Dafee ol margee biqilee bareeda. Akkasumas rifeensi keenyas akka baay'atuu fi akka dafee guddatu taasisa jechuudha. Sababni isaas qaccee rifeensa keenyaa yeroo murannu rifeensa gubbaa kan du'anii fi kan dullooman waan badaniif rifeensi akka haaraatti waan biqiluuf guddinni isaa ni daddafaa jechuudha. Lamaffaan rifeensa ni cululuqsa. Qaccee rifeensaa yoo dulloomaa deemu ni babbaqaqa. Halluu isaas dhaba. Kunis rifeensa jala jiru haaraa kan biqilaa jiru akka halluu bareedaa hin qabne isa godha. Qaccee isaa yeroo murannu rifeensi keenya halluu uumamaa isaa akka qabaatu nuuf taasisa. Kun immoo bareedina rifeensaaf ni dabala jechuudha. Sadaffaan rifeensi akka waliin qabanne godha. Qaccee rifeensaa 2 yookiin 3 yoo muramuu baate ni babbaqaqa. Kan babbaqaqe kunis immoo akka rifeensi wal qabatuu fi akka hin filamne waan godhuuf rifeensi salphumatti akka caccabu akka babbaqaqu wantoota godhanidha. Qaccee rifeensaa yeroo hunda murachuun rakkoolee kanneen hambisuun guddina rifeensaa akka hin hir'anne godha jechuudha. Kana 2 fi yookaan 3 qaccee rifeensaa keenya muruu qabaanna jechuudha. Rifeensa keenya akka lakkuu hin baafanne akka hin caccabnee fi akka buqqaane waan godhuuf baay'ina rifeensaa fi guddina rifeensaa eda'uuf ni gargaara jechuudha. Qaccee rifeensa keenya 2 yookaan 3 murachuun jechuudha. Afraffaan immoo rifeensa fayyaa qabeessa godha. Qaccee rifeensaa lakkuu kan baasee fi kan dulloome yoo ta'e rifeensa jala jiru akka haaraa biqilaa jiru jechuudha. Isa miidha. Kunis immoo rifeensa akka bareednee fi kan bubuqqa'u akkasumas kan haphatu taasisa jechuudha. Kun akka hin taane yeroo mara qaccee isaa kan murruu fi kan kunuunsu yoo ta'e yeroo mara rifeensi keenya haaraa fi fayyaa qabeessa ta'e akka turu nu gargaara jechuudha. Shanaffaan immoo yeroo nuuf qusata. Rifeensi qacceen isaa murame filuuf dhiqachuuf salphaa waan ta'eef rifeensa filuu fi addaan baasuuf yeroo keenya hin fixnu jechuudha. Keessattuu yeroo dhiqannu salphumatti waan filamuuf yeroo keenya nu qusatuu danda'a jechuudha. Rifeensi isaa qacceen hin muramne garuu waan wal qabatee jedhuuf yeroollee baay'ee nurraa fixa. Akkasumas dibata mana keessaa garaagaraallee yoo dibanne walitti qabata. Addaan namaaf hin ba'u jechuudha. Qacceen isaa muramee jennaan garuu waan lakkuun godhanneef yeroo sana nuuf filamaa jechuudha. Sadaffaan immoo rifeensa haala qabuu fi bareedaa godha. Rifeensi qaccee isaa hin muramne kunuunsaayyuu yoo oolle qacceen isaa yoo lakkuu godhate hin bareedu. Filtanis jettanis tokko wal taraa tokkoon dheerataa wal keessa ta'a. Rifeensi qacceen isaa murame garuu yeroo dhahanittu
bareedaa ta'ee mul'achuu irras haaluma salphaan istaayilii barbaadnetti qabsiisuu dandeenya jechuudha. Akka isinii ibsetti rifeensa keenya ji'a lamaan yookaan sadiin al takka murachuun miidhaa isaarra faayidaa isaatu caalaa jechuudha. Rifeensi qacceen isaa murame filuu fi wantoota kunuunsa mana keessatti goonuu dibachuuf dhiqachuuf baay'ee nama hin rakkisu. Darbee rifeensi keenya qalamiin yookaan parmiin akkasumas kunuunsa gahaa yoo gochuu baanneef rifeensi keenya nu jalaa caccabuu fi ciccituu danda'a. Kunis akka hin taane rifeensa keenya kunuunsa addaa gochuu qabaannaa fi qaccee isaa ji'a lama yookaan sadiin al takka murachuu qabaannaa akka walitti qabatee akka rifeensi keenya nu jalaan ciccinee fi akkasumas dibataadhaan mana keessatti garagaraa qopheessuudhaan torbaan lamaan yookaan torbaan sadiin al takka fayyadamu rifeensa fayya qabeessaa fi bareedaa akka nuuf ta'u nuuf gargaara jechuudha. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuun dagatinaa. Hanga viidiyoolee biraatti wal arginutti nagaan naaf tura.